dhukkubni kun gaagama haadha qabsiisu malee gama hayyootaa fi saayintistoota addunyaatiin dawaan isaa akka argamuuf yaaliin taasifamaa jiru maal fakkaata kan jedhu mata duree taasifachuudhaan keessumaa keenya kan taasifame Dr.Ibraahim Elemooti. Dr.Ibraahim Elemoo ispeeshaalistii umrii qaamaa namaarratti fi akkasumas dhukkuba hawaasummaa irratti kan ogummaa jabaa fi ispeeshaalistii ta'anidha. Isaan wajjin turtii taasifnaa isinis immoo nu waliin turaa jechaa gama marii keenyatti seennaa itti dhiyaadha. Dr.Ibraahim yoyyaa harka fuuni akkam isin? Yoyyaa jenna jirra carraa kana nu kennitanii uummata keenyaaf akka haala amma jiru kana ibsinu waan sagantaa kana nu mijeessitaniif hedduu galatooma jedha. Tolee ulfaadha Dr. Mee ka'umsi marii keenyaa dhukkubni Koroonaa kun haala akkam irra jira yoo xiinxallitan akka sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa kana? Dhuguma dubbachuuf wanti guddoo ajaa'iba ta'ee biyyoota namni baay'inaadhaan keessa qubatan kan akka Chaayinaa, biyya Hindii, biyya uummatii baay'ee hiyyeessaa keessa jiraatu ardii Afrikaa bira dabree yeroo ammaan kana biyya Awurooppaatii fi Ameerikaa keessatti guddoo tamsa'ina bal'aadhaan nama hedduu lubbu galaafatuun kun naafillee guddoo raajidha. Maaliif jennaan akkaataa nu sila durii beeknutti biyyootii hedduu qophiinaa'insa jechuun qophii qaban kan humna gartee waan kana dafanii waan kana ittisuu nama dhukkubsate yaalanii lubbuu baraaruu irratti guddoo dandeettii qaban jedhamanii yaadaman biyya Ameerikaa taate immoo biyya akka jechuun Ingiliiz, Faransaay, Speen, Xaaliyaan, Jarman warri kun hundumaa biyyoota jalqaba irra dhukkubi kun keessatti jechuun kan argame caala miidhamanii yoo argaman wanti nu durii se'aa turre sun hundumayyuu jechuun sirni fayyaa nama ittiin eegan ka biyyoota kanaa qola taa'uusaa jechuun akka inni keessa hoffee ta'e waan addunyaaf saaxile jechuudha. Oduma teknooloojikaalillee superiority yookiin olaantummaa qabaatanii akkaataan sisteemiin fayyaa kun ittiin utubame biyyoota kan keessatti akka inni hanqina guddaa qabu waan addunyaaf guddoo saaxile. Egaa jechuun kanuma jedhaa kanaafiyyuu dhukkubi kun hedduu daddarbaa jira waan garillee saaxile jira. Asirratti wanni adda ba'uu qabu Dr. Dhukkubni vaayirasii Koroonaa kun inni jalqaba qilleensaan dabra. Qilleensa jechuun hafuuraan namarraa namatti dabra. Achi booda nam tokkocha erga qabateen booda gara funyaan irraa oowwisuu irraa mallattoo garaagaraa argisiisuu irraa kokkeetti gad dabraa kokkee irraa gara sombaatti deemaa dhiigatti makamamoo utuma dhiigatti makaminuu vaayirasiin kun ufumatti gaagama hama namarraan gaa inni kun mee akkam akka ogummaa qabdanii? Egaa vaayirasiin yeroo qaama nama keessa seenu seelii tokko seenuu fi qaama kana seelii kana bakka inni itti ejjate itti maxxane keessa seenu jira. Yoo vaayirasii kan HIV ta'e irri caala dhiiga namaa keessa seelii adii akka qaamni keenya dhukkuba ofirra ittisuu danda'u kan taasisan keessattuyyuu command centerii san jecha nuti lymphocyte jenna seelota san baay'ee miidha. Maal jechuudha? Seelota qaamaa ka surree odoo hin taane, ka onnee odoo hin taane, ka sombaa odoo hin taane seelii dhiigaa keessatti kan inni dhaqee irratti maxxanee achiin booda qaama seelii san keessa seenee wal hora jecha. Wal horee baay'ate achiin booda rakkoo dhibee sunis itti fidaa jechuudha. Yoo koronaa vaayirasii kana immoo fudhatte akkuma vaayirasii karaa qaama qilleensa kanaan seenutti yoo dhufu seelii hafuura jechuun karaa hafuuraa kan keessa seenee achirratti maxxanee erga seeneen booda
yoo vaayirasiin fakkeenya jennuutiin namni tokko marra tokko kasiseen yoo kudhan ta'e guyyaa haga tokkoon booda vaayirasiin tokko seelii tokko keessa seene jennaan seeluma kana akka faabrikaatti akka gaagurachuun kinniisa keessatti horee achuma ammoo seelii kan galaafate vaayirasiin kuma hedduu achirra ammallee faca'ee seelii haarawaa bira lakkuma guyyaan bubbulaa deemuun vaayirasichi kun yoo jalqaba kaayasiseen akka tokko ta'e koppii miliyoonadhaan wal horee jecha seeluma achi karaa qilleensa keessa jiran san hedduminaadhaan miidhee achi eega gaafa takka turee sombii kan kee gabbu'ee somba si tuqee waan akka sambamichi kan sitti fide jedhu vaayiriimiyaa eegaanini teestiin hagammaa kan godhamu hedduun isaa dhangala'aa hafuura irraa gartee kokkee yookiin funnaan keessachuun kan fuudhamu vaayirasiin kun akka vaayiresoota kan garii dhiigi irratti hin faca'amu waan jedhu ani waan beeku hin jiru. Haa ta'u ammoo vaayirasiin kan garii vaayiriimiyaa jedhu jechuun erga vaayirasiin kun qaama tokko siseene yoo garaa siseene garaa keessa ture gara dhiiga dabra. Yoo somba siseene somba bira dabree qaama dhiigaa keessa naanna'uu danda'a. Vaayirasiin kun ammoo irri caalaa ammaan kan akka nu hubachaa jirrutti vaayirasuma daandii jechuun karaa qilleensa kana. Asirrattis kan baay'inaan mul'atu namoota umriin isaanii gaheeyyii ta'anidha kan dargaggeeyyii irra jechuudha. Maaliif namoota umrii gaheeyyii kana qofa baay'inaan miidhuu danda'e dhukkubichi kun laata? Namni umriin guddate akkuma beekamu dhibee waan kana waan adda addaatiif isaan saaxilan hedduu qaba. Namni akkuma umriin bubbulaa deemuun qaamni namaa kun jaaraa dhufa. Sombii namalleen kapasitiin isaa jechuun hammi fayyaa kun yoo nama dargaggeessa umrii 20-30 taate sombii kan kee yoo nama tamboon xuuxne nama siishan xuuxne nama gaanjeen xuuxne yoo ta'e sombii kan kun fayyaalessa. Lakkuma ammoo bubbulaa deemtuun sombii kan kee kun kapasitiin isaa hammi fayyaa sun xiqqaachaa dhufa. Onneelleen qaamni biraalleen akkasuma maal ta'a jechaadha. Fayyaan isaa gad bu'aa dhufa jecha yoo umriin dulloomaa dhuftu. Dhibee biraallee kan waan kanaaf nam saaxilan dhibee onnee kan sukkaaraa kan akka kalee ammallee namoota biraa fakkeenyaaf kan umriin guddatanii kan qorsa kaanserii irra fudhatan warra akkasii irratti dhukkubi kun heddummachuu jechuun hedduu jabaachuu danda'a jecha. Amma yaaddoon biroo kan uumamaa jiru dhiyoonnuma kana miidiyaaleen wantoota illee qabaa jiraachuu isaati. Tokko qabame amma Niiwuorki keessatti bineensota qabaa jiru ragaan bahamaa jira. Wanni kun uummata qotee bulaa fa'aa horsiisee bulaa fa'aa dhiibbaan qabu bineensota hoo qabuun hoo carraan isaa beelladoota manaa kana fa'aa qabuun jira dhukkubni kun. Egaa vaayirasiin kun amma biyya fakkeenyaaf nu amma keessa jirru jechuun kan Ameerikaa kan keessatti nama irraa gara beellada kan manaa odoo hin taane zuu keessatti waan akka qeerramsaa fi leenca zuu keessa jiran irratti dhibee koronaa kan akka inni fide qeerramsi tokko fakkeenyaaf akka malee dhukkubsattee yeroo laalan vaayirasiin kun keessatti jechuun kan argamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu dhibeen kun namarraa namatti hin darba bineensallee bineensa namatti dhiyaatu yoo namni hedduu waliin qunnamti qabaate itti darbuu danda'a. Garuu achirra deebi'ee nama dhufuun akkasumas sodaan guddaan yoo jiraachuu baate ammoo uumamaadhaan bineensi inni irra caalaa keessa jiraachuu ni mala. Bineensa kan waan jedhu amma nu hin beekne malee baat amma simpirree halkanii kan namni gari ammoo bineensuma jechuun kan biraa faallee ta'uu ni mala jedhu bineensuma ta'e keessa
naturally yookiin uumamadhaan akka inni jiraachaa ture ni shakkama. Shakkiin biralleen akkuma beektu lakki vaayirasii kana laaboraatoorii keessatti namni uumee gadhiifamullee ni malaa waan jedhu shakkiitu jira. Kun waan fuuldura qoratamee seenadhaaf waan bahu ta'a. Ammaaf garuu wanti nu beeknu namirraa namatti heddoominaan darbaa kennu jiru. Amma wanni kana kaafneef amma yaaddoon jiruyyuu erga qeerransittiin tun bakka qubsuma bineensota mukaa daawwattoonni itti daawwatan New York keessatti zoo jedhamu bakka sanitti ilaalamee argameen booda dhukkubni kun akka bineensotaaf beelladoota illee qabuudha kan sodaatamaa jiru. Erga akkas ta'e tarii beelladni tokko yoo qabame akka hiree ta'e saani tokko kan yoo elmamu taate qabame aannan isa keessaa horiin qalamee nyaatamu tarii dhukkubni kun deemee babal'achuu hin danda'u yoo fakkeenyaaf bineensota irra akka argamu ta'e namarraa namatti darbuu qofa osoo hin taane bineensotatti darbuun wanni kun keessattuu biyyoota Afrikaa looniin bulan horiin bulan horsiisan irratti dhiibbaa hamaan qabu isa kanoo maal jettu? Dhugaa wanni kun akkuma bubbulaa deemuun waan hedduu akkuma arginuun barachaa dhufaa jirra. Kanaaf yoo akkuma nama keessa akka hin turre beekamaadha. Vaayirasiin kun vaayirasii kan ilma namaa keessa Koroonaa vaayirasiin amma COVID-19 jedhamu kun bifa Koroonaa vaayirasii haarawaa kanaan dura ilma namaa keessa jiraachuu isaan hin beekne haarawaa jechaadha. Akkuma nama waan biraa irraa itti dhufa kana bineensa keessatti illee gaafa ture bineensa kanallee keessatti heddummaatee tokkorraa bineensa yookiin beellada tokkorraa kan biratti daddarbuu ni mala. Wanni inni amma akkuma argaa jirrutti wanti inni hin dabarreef hin jiru. Keessattuyyuu beellada nama wal qunnamtii qaban beellada ka alaati miti. Beelladuma akka fakkeenyaaf horii kan looni re'ee waan kan keessatti akkuma nama qabee namirraa namatti darbaa jiru kana yoo beelladallee keessatti kan faca'uu danda'a taate balaan isa fuuldura guddaa ta'a. Kun ammoo waan turte keessatti waan nu barannu ta'a. Waan itti dhufnee arginu ta'a. Amma gaaffii fi yaaddoon guddoon ta'aa jiru namni tokko dhukkuba kanaan vaayirasii koronaa kanaan yoo qabame carraan inni fayyuudhaa hagam yoo mana yaalaatti isaa seenuu yookaan mana keessa isaa turu carraan namni kun fayyuudhaa akkamitti yoo namni naqabeetiin jedhe akkami fayyafaa jedhee namni yaaddaara dhiphataara dhiphina namaa kana hoo maal jettu isin ogeeyyoonni fayyaa? Jalqaba namni hedduun namuma umriin bubbulee maanguddoota callaattuyyuu hedduu du'aa jira waan jedhu namni kana akka wanni godhate dargaggeessaaf daa'imman illee waan kan irraa bilisa akka ta'anitti dubbatamaa ture. Amma immoo akkuma bubbulaa dhufnuun namuma fagoo dhiisi namuma lammii Itoophiyaa amma mucaa diisitti du'i kanfaa yoo laaltu nama Itoophiyaa iyyuu otoo nama maanguddoo hagam hedduu beeknu biyyuma alaa amma warra baqatee biyya Awurooppaa jiru biyya Ameerikaa jiru warri jalqaba balaa waan kanaatiin lubbuu dhaban akka carraa ta'ee dargaggeessa nama ka umrii 50 gadiiti. Mucaan tokko amma ka baasii oofu kan Londonii nama ka umrii 50 gadiiti. Ka diisii kunneen akkasuma. Maan jechuu barbaadetiin namni parsentii 80 dhibba keessa 80 mallattoon dhukkuba kana salpha. Mana yaalayyuu deemanii yaalamuu dhiisuu mala. Nam sun keessa ammoo hagi tokko dhibee jajjabaa dhibee xiqqoo jechuun ulfaata qabaatanii mana yaala deemuu ni malu. Warra sun keessa ammoo namni gara parsentii 5 akka ifaan baay'ee dhibeen itti jabaate critical ta'anii gara kutaa namoota akka malee dhukkubsatanii achi seenanii yaalamuuf ta'u. Yoo fulaan akkasillee hin jiran warra sun keessa ammoo namni haga tokko parsentii tokko yookiin haga lama biyyoota adda addaa irraa muuxannoon jiru waan garaagarummaa qabuu fi biyya amma namni umriin isaanii baay'inaan manguddoota jaarsikaa jechuun jaarsaaf jaartiin keessa heddummaatan biyya Ameerikaa kan akka Itilii, Speen kakkana namni du'u ni heddummaata. Maaliif yoo jettee baay'inni ka ummata nama dargaggeessa otoo hin taateen nama ka umriin bubbule nama umriin isaa 70, 80, 90 dhibbaati. Warri kun ammoo warra dhugumaan baay'ee lubbuu dhabuudhaaf waan kanaan saaxilamanii
Kanaafi persentiin namoota kanaan dhumu biyya jechuun ka Awurooppaatii fi biyya Afrikaa garaagarummaa qabaachuun mala. Biyyoota guddatan kan ammoo wanni xiqqoo biyya Afrikaa fa'aa irraa xiqqoo jechuun ka adda godhu nama baay'ee dhukkubsata kana lubbuun tursuuf. Warra baay'ee dhibaman kana manguddoota kana lubbuun tursuufi akka isaan fayyan irraa kennuufi tajaajila adda addaa tajaajila jechuun ammayyaa hedduu qabu. Kanaaf lubbuu nama du'uuf xiqqeessuu danda'u. Wanti kun ammoo biyya Afrikaa keessa yoo faca'insisaa kun yoo babal'ate warra umriin isaanii 60-70 hedduu galaafatu danda'a. Haga biyyi kan keessa nama qabame ka umrii sunii keessa hedduu isaa baraaruu dandeenya nama. Biyya Afrikaa ammoo tonni seene tajaajila gahaa kan namoota kana lubbuu isaanii ittiin tursitee akka isaan fayyan carraa kennituuf hin jiru. Maaliif jennaan intensive care'n baay'ee hin jiru. Kanaafuu namni hedduun yoo dhukkubi kun baay'ee faca'ee baadiyyaa seene namni hedduun du'uu danda'a waan jedhu sodaa guddaatu jira. Akka ogeeyyoota fayyaa addunyaa kanarratti dhageettii qabanis dabalatee isinis ogeeyyoonni fayyaa bebbeekamoon keessumattuu ispeeshaalistii taatan dhukkubni kun to'atamuudhaaf dawaan akka argamu qorichi akka argamu tattaaffiin jiru maali? Qorichi isaa hoo argamaa abdiin jedhu maaltu jira? Milkaa'inni isaa hoo maal fakkaata? Abdiin hin jira. Maaliif jennaan ilmi namaa haga ammaa wanni inni hin injifanne hedduun hin jiru. Akkuma reefu sitti vaayirasii jechuun ilmi namaa haga ammaa jechuun kan injifate tokko. Jechuun small pox jedhan. Sulleen tallaalli akka malee effektiivii ta'e waan argameef. Vaayirasiin sulleen nama keessa malee waan biraa keessa waan hin jiraanneef. Dawaan dhukkub kana ni argama. Hagam ji'a lamatti moo sadiitti moo waan jiru hagam hin beeknu malee dhukkubii kun maaliif jennaan ilmi namaa kun bakkuma jirutti Chaayinaa kaasii biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa biyyuma lafaa hedduu irratti namni dawaa barbaadu jira. Dawaan hin argama. Tallaalilleen ni dhufa. Garuu tallaallinni akkuma beekamu waggaa tokkoof haga jaha caala turu ni mala. Garuu dawaan sun hin durallee dafee argamuu ni mala. Dawaan kun ammoo gaafa argame dawum kanayyuu namaan gahuun hagam akka inni rakkoo hin beektan waan HIV irra dhukkubii HIV kun dawaa erga argate waggaa 10 wayiin booda kan qorsiisuun biyya Ameerikaa irraa biyya Afrikaa dhufu. Maal jennaan qaalidha. Biyyooti hiyyeessa ta'an dawaa kan otu argamellee dawaan kun deebi'ee qaalii ta'a. Kanaafiyyuu wanti biyyooti kan Afrikaa qaban dhukkuba kan ittisu. Dawaan otu argamellee dawaan kun dawaa biyyooti sun bitachuu fi biyyatti fidanii nama isaaniitiif tajaajilachuun nama isaanii ittiin yaaduudhaaf carraan jiru xiqqa. Keessattuu dawaan sun waan biyya Ameerikaatiif jechuun biyya Awurooppaatti yoo argamu taate akkuma dawaa qoricha HIV san waggaa 10 booda ture sunuu isaan si gargaarin akkasiidhaan lammii keetiifaatiin kennitaa jecha. Kanaaf wanti jiru ittisa. Falli guddaan jiru. Gama tokkoon Dr.Ibraahim gama tokkoon dhukkubni kun dawaa aadaa yookaan qoricha aadaatiinuu gargaaramuun fa'aa ni danda'amaa jedhamee kan itti amanamu jira. Inni kunoo hagam takka waan qabatamaati. Qorichi aadaa kun dhukkuba kana fayyisuudhaaf hoo halli jiru. Qorichi aadaa yoo fudhatte qorichi aadaa Chaayinalleen harreen jechuun ka Afrikaa yoo nyaatan foon isaa waan nama fayyisutu jira jedhamee harree biyya Itoophiyaa irraa yoo bitachuu dadhaban biyya Keenyaatti harreen fa'ame foon harree biyya jechuun Chaayinaa hin deema. Foon harree kun biyya Chaayinaa wanti inni deemuuf qoricha aadaati. Waan inni si fayyadu jira jedhama. Qorichi aadaa kun wanti namni fudhatu kan nutrienti qabu qaama kan keetiif si tolu hin jira. Yoo fakkeenyaaf yoo qullubbii adii nyaatte, yoo jinjibiili nyaatte, yoo damma waliin waan akka xuqurasmuutii kana daaktee wanni kun qaama kan keetillee akkuma wanni si fayyada dhukkuballee akkatiin ofirraa ittiftu fa'a si gargaaruu danda'a. Dawaan cufaati miti. Afrikaa keessa ummati Afrikaa kun yoo mootummaan waan ilaalcha misconception adda addaa irraa hin ittisin ummata namni ka albiinoo
foon isaanii lafeen isaanii nama fayyisa nama duroomsa fajedhanii nam lubbuu qabu ijjeessanii jechuun reebdee ijjeeftee foon isa ciccirte warra foon namaatiin foon nama lafee namaa man keessa kaawwate ittiin fayyuu fedhu yookiin ittiin duroomu fedhu asii galuuti. Kanaaf Afrikaa keessa see ammoo inni asitti mukuun akka qoosama ta'uu danda'a. Lakki biyya Yugaandaa keessa biyya Keenyaa keessa warri ka albiiroo kun nami gurraachi ka qaamii isa jechuun ka adii kun ka akka jechuun ka faranjii jiru kun heddoominaadhaan ijjeefamaa akka turan ni beekna. Wanti kun maalirra ka'ee ilaalchi dogongoraa yookiin ijoollee xixiqqoo ijjeessanii nama HIV qabu yoo ijoollee xixiqqoo qaama isaanii nyaatti hin fayyitaa. Lafa namni guddaan ijoollee xixiqqoo ka ijjeessee foon ijoollee nyaatee waan HIV AIDS irraa fayyuudhaaf wanni akkasii keessatti ta'aa ture. Kanaafiyyuu waan qoricha kan qorichi aadaa kun qoricha aadaa waggaa 25-30 dura waan inni Itoophiyaa keessa nama godhaa ture hin beekna. Nama amma kintaaroti nami qabu maali? Nama hakiim ta'etu beeka. Yookiin nama ogeessa dhugaa ka duraanuu nama yaale dhukkubi tokko maal fakkaataa waan jedhu nama beeku malee namummaan lafa ka'ee dabtaraan tokko karaa gubbaa dhaabatee qoricha jechuun ka aadaa kana baala adda addaa walitti guuree kan namaa kennu ta'e dhukkubaaf qorichi yoo kan wal hin simanne ta'e qorichi sun inni deebi'ee si ijjeessa malee bu'aan inni siif hin jiru. Qorichi aadaa keessattuu kan namni dhugu tiru si cira. Yoo aatin haga qorichi wannummaan namni qorsa jedhee fudhatu hatta taanaloolleen yoo namni si oowwe guyyaatti haa fudhattu jira haa fudhattu. Yoo haga sun baay'iftee fudhattu taate deemee tiru si cira. Qorichi aadaa ammoo wanti beekamu keessattuu wanni namni afaaniin fudhatu kan namni dhugu haga tokko yoo aatin haga isan beekne tiru si cira. Qaama atin waan kanaaf jettee sodaattee fudhatta ture ammoo inni rakkoo biraa sitti fidaa keessattuu rakkoo tiruu wanni dhugan wanni afaan hin seenu qorichi aadaa kun wanni afaan hin seenu namni beeku qaba. Waan kana hagatti beektee nama dhugumaan ka ogummaa ka bara hedduu qabu yoo nama tokko fakkeenyaaf ka umrii 50 ta'e namni kun abbaa isaa irraa dhaqee jala taa'ee waggaa 20-30tti nama waan aadaa barate yoo taate kun ogeessi jedhama cirreessi jedhama. Kaammoo Finfinnee keessa ceetuma dabtara ta'e yoo dabtara jedhu akkuma wanni jechuun namuma gartee nama fayyisuuf gartee aanattu akkasii nama waaqina ergee rabbii irraa gartee beekumsi kun naaf kenname jedhee waanuma adda addaa walitti guuree karaa gubbaa dhaabatee yookiin mana kireeffatee mana hakima banatee yoo qoricha ka gurgurtaate kun nama fayyisuudhaaf ka ergamu don taatin nama fixuudhaaf ergama. Maaliif jennaa waan qorichi aadaa nama godhe warra duriinu mana yaalaa keessatti dhukkubsataallee yaallee waan qorichi aadaa kun nama godhellee waan qoricha jechuun ka aadaa jedhamee gurguram kan warri nama cabe hidhanii fayyisan hedduu jira. Warri kun warri umrii guutuu waan kana baratan. Warri ammoo Finfinnee irra ka'ee Walloo irra ka'ee gara Baalee dhufee karaa gubbaa dhaabatee ka qorsa jechuun ka gurguratu Haaj Nuuru or Haaj Adam or Qeesebelu warri kun warra qaayee ofii keessatti taa'ee nama yaaluu miti warra bakka namni isaan beekurraa godaananii bakka namni isaan hin beeknetti karaa gubbaa dhaabatee akkasiidhaan waa fayyifne jedhanii namallee miidhuun isaan ittiin duroomu nami ammoo ittiin du'uun ittiin hedduu miidhamuun misconceptionii fi waan nami sila godhu qabu ka sirrii irraa nama dogongorsuu danda'u. Kanaafiyyuu waan qoricha jechuun ka aadaa kana namni hedduu irraa ufee qaba yoo fudhatanillee warra waan kana qaayee isaanii keessatti namoota beekaman ka turan kan aadaadhaan ka ummatii naannoo sun ni beeku. Kanama caba sun qabanii fayyisan
ka qorsa namaa kennu irratti diqqeenna haga guddina ummati labsuu ni beeku malee warra magaala guddaa irra gad dhufee asalla irratti shashamne irratti karaa gubbaa dhaabatee yookiin mana kireeffatee qoricha jechuun ka aadaa gurguru warra akkasii irraa namni hedduu ufeegu qabaas yaad jedhu qaban. Yaadni biroo amma maali dhiyooma kana mootummaan Keeniyaa dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf jecha daangaa mooyyalee Itoophiyaa fi Keeniyaa daangasuu irratti dallaateera. Dallaa jechuun boolla qotee akka lammiileen Itoophiyaa achi hin ceene kan jedhu daangaa ofii cufachuutu mul'ata jechuudha. Kana jechuun uummanni akka walitti hin qaxxaamurre yookaan hin taakkine fa'a taasisuutu mul'ata. Kun ammoo of eeguu fa'a ta'a. Gama biraatiin ammoo dhiibbaa fa'a qabaachuu mala. Inni kun yoo biyyi Keeniyaa haala kanaan of eegdu biyyi keenya Itoophiyaan haala kamiin of eeguu dandeetti akkamitti mootummaanis uummata kana tiksuu danda'a uummanni akkamitti hubannoo gahaa argatee dhukkuba kanarraa of eeguu danda'a jettanii gorsitu akka ogeessa fayyaatti. Wanti mootummaan Keeniyaa godhu sunni waan mootummaan nama doofaan bulu godhu. Ati boolla ilaa lafti kun bineensa namatti keessa jiraata. Boolli qottee boolli yoo qottee boolli qottee akka nami akka walitti hin deemne boolli qotuu manna yoo dandeetti yoo dallaa dhaabde jechuun sii wayya. Maaliif jennaan dallaan kun nama walitti deemu hin ittisa. Boolli etammoo qottu horiif bineensuma daggala kanallee keessatti baadhifannaan yoo agarte booyiin qotamu sun booyi mishigii fakkaata. Wanti gubbaatti kaawwamu hin jiru. Ummati naannoo sun jiru horii qaba. Horiin kun tokko hin bada, tokko namatti tifkata, bineensatti jira. Wanti godhamu sun sirrii miti tokko jedhe. Halkanitti badanii cabuuf du'uun illee mala gaagama biraa geessuu danda'a halkan. Dhugumaan wanti sun yoo naannoo magaalaa callaatti ka godhamu taate warra kontiroobaandii ka daldalu kana warra motorsaayikiliidhaan halkan wadaldalan ittisuu danda'a. Wanti inni garuu dhukkuba kana ittisuudhaaf bu'aa inni buusu tokko hin jiru. Kontiroobaandiidhaaf yoo yaadamu ta'e kontiroobaandii warra nagadan ka fakkeenyaaf daangaa irraadhaan naannoo magaalaatti halkan dhufan yoo motorsaayikilii fa'aadhaan ka dabran taate wanni qotamu sun ittisuu danda'a. Namni akka hin dabarre. Daangaan ammoo nu walitti qabnu daangaan keenya Itoophiyaa yoo ati beektu ta'e kunno gara naannoo kaadhaasan achi meenatti hamara naannoo hamaraa sun achi gad buutee Oomoo kibbaa irra kaasee haga naannoo dooloo kan mooyyala bira dabree kun hundumayyuu daangaa keenyati. Godini Booranaa akkuma jiruun godini kibba Oomoo kun hundumayyuu daangaadha. Naannoo mooyyaletti wanti ijaaramu sun naannoo mooyyaletti kontiroobaanda halkanii yoo ittisuudhaaf ta'e malee dhukkuba kana ittisuudhaaf bu'aan inni qabu tokko hin jiru tokko san. Wanti jiru garuu uummata daangaa jiru kana barsiisu. Uummata kana dhugumaadhaan akka inni wal keessa deemuun kun haga balaa waan kanaa wanni jedhutti nami gorfamee barnooti kennamee fi nami akka karaa seeraatiin callaa dhufu godhame warra ammoo dhufu kanallee yoo danda'ama nam dhukkubsateellee dafanii teest godhu laaluun amma akka torbaan kanaa mooyyaleetti testing centers banamuu qabaa jedhamee namni dhukkubsate kun dafee laalamuu qaba. Warri ammoo namsa waliin qunnamtii qaban hundumayyuu hawaasa keessa ba'anii qofaatti iddoon isaan turan qophaa'ee achitti yoo turuu danda'an warra ammoo achitti ammoo turan suniif tajaajilli gahaan nyaata ta'e immoo bishaan qulqulluun wanni harkaan dhiqatan hundumayyuu yoo kennameef yoo godhameef uummata naannoo daangaa jiru kana baraaruun akka dhukkubee achiin hedduu hin seenne godhuun hin danda'amaa jechuudha. Kanarratti mootummaa fi uummannis waliif tumsee waan kana eeggachuu fi hubannoo guddaa walii qooduu qaba. Egaa ergaa gana mari'annee Dr.Ibraahim Elemoo yeroo biraatis haala odeeffannoo haarawaa jiruu fi isinis waan irra qorannoodhaan geettanii fi sadarkaa addunyaatti saayintistoonnii fi ogeeyyonni fayyaa dawaa kana argachuudhaaf tattaaffii isaan taasisaa jiruuf kanneen biroo irrattis marii goona.
Hedduu ulfaadhaa galatooma yeroo keessan naaf kennuu keessaniif galatoomaan jedha. Hedduu galatooma. Hayyee daawwattoota keenyaa gammatti mariin geggeessinee dhimma dawaa yookaan qoricha argamuudhaaf falli jiru maal kan jedhu irratti waa'ee koroonaa vaayirasii irratti Dr. Ibraahim Elemoo wajjin mariin taasifne kanuma isinis nu waliin turuu keessaniif galatooma. Irra deebuudhaan of eeggannoo gochuudhaan of eeggannoo naannichaa fi hawaasa uummataa eeguun nurratti